kan biraani ma doktor of jechuun jaallattu. Doktor isaaf takaflu ala dakkafilnaan jedhu duuba taa'ee baay'ee so gaafa akkasnaan jedhu namni hundiyyuu kanatti garagalee silaa gariin deemu dhuguma luxuryidha yookiin immoo qabeenya guddaa sooromus gaafata ispoortii hojjechuunii fi nyaata fayyaa keetiif barbaachisaa ta'e du'a nyaachuu nabsoo akkamna jira galata rabbii haaloo si barbaachaan ture micayyoo koo ishee xiqqittiin dhukkubsattee rakkatte beektaadha. Sila taraa barattu jedhanii gurra bira geechee gurbaadhaan hin danda'u baay'ee gargaaraa ture. Booddee gaafa mucaan sun fayyee hospitaala keessaa discharge ta'uu baasnu akkanitti gammade yoomiyyuu hin irraanfadhu. Kam jirtu maatii maree koornarii kun maree koornariidha. Maree koornariin akkasiin mari'attanii isin jajjabeessaa yeroo deemtan yeroo teessan mari'adhaa waan isin fayyadu waan nama miina irratti mari'adhaa sababni isaa mari'ataan gowwaan qabu. Har'as egaa maree koornarii irratti mari'achuudhaaf dooktara kabajamaa dooktara beekamaa tokko dooktar Naahom Gurumiin isin qabannee dhiyaanneerra. Dooktar waan nu kabajjee argamteef baay'ee galatooma. Isinis na kabajjanii waan naaf feertaniif guddaa galatooma. Yeah, so Dr. Naomi baay'een keessan social media irratti beektu isaa wajjiniin amma xumuraatti yoo nu dhaggeeffatan waan baay'ee irraa akka irraa barattan akka bashannantanis moo abdii guddaa qabu. Nu dhaggeeffatullee malee. Yoo nu dhaggeeffatan akka daawwattaniif isin afeerreerra turtii gaarii qabaanna jedheenii abdadhaa. Doktariin mee gabaabsiiti tu baay'een dheerasin. Gabaabsu. Ofiifsime. Tole galatoomii maqaan koo Naahom Gurum jedhama. Maqaan manaa koo kana dura haasa'ee kan hin beekne har'a kan isinitti immoo maqaan manaa koo Nabsoo jedhama. Nabsoo. Nabsoo maatiin koo kan ittiin na waamani. Ogeessa fayyaati. Hospitaala magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu hospitaala Qiddus Phaawulositti. Hakiima waliigalaa fi barsiisaa fayyaati. Kan hin baradhe meedisiniidha. Haala guddina koofaa barbaaddaa? Haala guddina keetti dhufna. Garuu maqaan kee maqaan Naahom jedhu beekamaa waan ta'eef isa baay'ee sin gaafadhu. Nabsoo isa jedhu garuu akka irratti haasofnu. Nabsoo isa jedhu namni baay'een akkaawuntii tokko inumaayyuu Nabsoo jedhee kan hin banne jira miidiyaa hawaasaa irratti. Dura seenaan kun seenaa dhugaatisuma dhugaa. Naannoo keenyatti maqaan Nabsoo jedhamu kun hin baramne. Akka carraa erga nan dhaladhee booddee haati koo akka isheen natti himtetti abjuu argiti. Abjuun suni maalidha? Ilma tokkicha ta'ee wayii. Gaafa ilma tokkicha ta'ee yoo na guddistuuf abjuu akkasii argiti. Isa booddee kun immoo nabsee kootii jettee Nabsoo jettee na waamte haadha kootu na baase. Namni hundiyyuu almost maatii abbaa kiyya abbaa Nabsoo haadha Nabsoo jedhanii waamu harmee koo. Anis kan ittiin beekamu Nabsoodha. Kanaafuu yaa. Abjuun sun dhugaadhuma? Yes. Mucaa tokkichaa? Isuma dhugaati. Maatii keenya ijoollee baay'eetu jiru garuu abbaa fi haadha kootii fi ilmi isaanii ana qofadha. Okay, so maqaa Naahom jedhu caalaa Nabsootu seensisii kenna dheeyyaadha. Baay'ee seensii naa kenna. Waan kana namoonni baay'eenis maaliif Nabsoo jedhee fa'aa of waama yookaan ammoo poostii wayii amma suuraa wayii poost gaafan godhu namoonni koomentii jalatti dhufanii warri biyya koo Nabsoo akkamii sirraa bareedeera yookaan dulloomteetta Nabsoo yoom fuutaa waan akkasii fa'aa koomentii godhanii fi Nabsoon kun eenyu jedhanii namoonni akka rakkannee fi asumaan yeroo jalqabaaf poodkaastii kanarratti kan inni maqaan koo Nabsoo ta'u. Koomentii namoonni sii godhan irraa anallee booddee haasofna jedhee yaadee ture yoom fuuta kan koomentiin jedhu parsantiidha yookaan baay'ee natti fakkaata. Asis dhufee waan kun. Namoonni baay'ee yoom fuutaa keessumaa cidha irratti argamtee poostii cidha sanaa yookaan poostii gootu namoonni baay'een almost parsantii 90 ol. Yaada isaan sii kennan gaaffiin isaanii doktariin kun yoom fuudhaadha.
Mfuutamoo mfuutu yookiin yoo mfuutaa dura ilaalcha akkamii qabda gaa'ela irratti isa jedhu baruun barbaada. Haa ta'u egaa ani waan kana si deebisuun dura seenaa isaan sitti eessaa akka inni dhufe waan kuni yoo mfuutaan kuni eessaa akka inni dhufe waggaa 4 dura yeroo akkanatti tiktokiin baay'ee vaayiraaliin ta'ini feesbuuk irratti nan barreessa ture ani aktiiviin ture baay'ee feesbuuk irratti ammas akkaawuntii feesbuukii qaba nan barreessa ture otuma barreessinu yeroo wayii seexanni maalii akka nu gorsa hin beeknu waldaa dhiirota leexaa waan jedhu wayii uumne feesbuuk irratti waldaa dhiirota leexaa. So hiriyaan kiyya tokko namnati baay'ee beektu wayii waldaa dhiirota fuudhanii inni hoogganaa isaa ta'e ani immoo hoogganaa waldaa dhiirota leexaa ta'e hoogganaa isa feesbuuk irraa isa lafarra jiru otoo hin taane. So gruppii san keessatti maal jennee barreessinaa hin fuudhinaa fuudhii maal sin fayyada yeroo tokko immoo dhiirota leexaadhaaf gannaas deemu kanaaf kasala kumtaala 2 ispoonsarsiin goonaa waaqayyo dhiifama nu haa godhuuti yeroo tokko immoo maaliin jedhaa maal jennee barreessaa turre namoota wal fuudhan walii kan jajjabeessinafaa jechaa turre. So inni kun qoosaa ture. Qoosaadhaaf. Garuu namoonni baay'een akkamitti fudhatanii akkanani against marriage wayii muuvimentii akkasitti akka yaadu wayii uumuu eegalan. Plus haguma namni si baraa deemu yeroo tokko koomentii kan biraa fidatee dhufa miti doktara Eedulloomtee taate yoon fuutaa koomentii jalqaba jedhu gaafa arganu namoonni baay'een isuma qabatanii positive feedback waan jedhamu feedback mechanism waan jedhamu jira akkasuma deemanii akkanani waan dulloomee fuudhafaa jibbo wayii maal jedhama bultii godhachuun barbaanne way akkasitti yaadan. So rakkoodhuma nan ofitti fidee jechuudha. Yeroo san namoota jalatti dhaqee koomentiin godhaa yeroo tokkotti muudii walitti qabanna turre warra fuudhan especially warra fuudhan waliin muudii walitti qabanna turre. So social media hawaasaa irratti keessayyuu feesbuuk irratti waan ani fideetu amma dubbii kan natti fidaa jira jechuudha. Dhugaasitti ta'aa jira. Dhugaa. Lammataa akkuma beektu ani hiriyoota baay'ee qaba fira baay'ee qaba hiriyoota baay'ee qaba especially warra miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee beekamaa ta'an keessaa ani yeroo baay'ee inda'um kan hin jedhu ani beekamaa ta'e otoo hin taane hiriyyaa namoota beekamootiin jedhaan namootaan kanaaf namni na beeka namoonni hiriyoonni koo baay'een isaanii baay'ee beekamoodha. So namoonni kun occasionii garaagaraa yoo qabaatan especially gaafa fuudhanfaa maal jedhanfaa yeroo baay'ee miizeen ta'a hin argita miidiyaa hawaasaa irratti. Irra deddeebi'anii gaafa arganii hordoftoonni koo kan kee yoomiin kun achi ka'ee jechuudha. Isaan ala gaaffii kee deebisuu fi ani akkuma nama kaanii keessaayyuu maatii kiyyaaf ilma tokkicha ta'ee fuudhuu nan barbaada bultii ijaarrachuu baay'een deeggaraa isaan ala immoo isuma dhugaa genuinely sirriitti fuudhuu barbaada. Garuu bultiin gaafa waaqayyo namaa kenne miti bultii kan ijaarratan malee asii markaatoo deemtee waa bittee galtu miti bultiin. So jibbee otoo hin taane push ofirraa godhee otoo hin taane yeroodhuma sana nama sirrii jireenya koo keessatti yeroo tokko namootaan walitti dhuftee inni waaqayyo siif fiddu isa sirrii gaafa ta'u gaafas atiyyuu duubatti hin deebitu isuma eegaa jira malee isadhaa isaan ala immoo personally dhiirri umurii kanatti waggaa 25tti waggaa 30tti 35tti 20tti fuudhuu qaba jedhee waan hin jalla sararee qabu hin jiru. Isaan ala namoonni tokko immoo otoon mana lama ijaariin otoo konkolaataan kanaan godhiin kan jedhe namoota san keessas hin jiru. I'm just muumentii dhuma isa sirriin eegaa jira. So nama bultii ijaarrachuu jibboo miti. Kan barbaada garuu yoon fuutaan kun humna waan natti ta'eera. Baay'ee humna ol sitti ta'eera. Amma harmee koo caalaa miidiyaa hawaasaa sodaachuu eegaleera. Waan haadha kee caalaa nuyi barbaadnu fakkaata warri sooshaal miidiyaa irra jiru. Namoonni baay'een isheen already abdii kutattee dhiisteetti warri miidiyaa hawaasaa garuu abdiin kutanne aga amma. Actually fuudhaa fi umuriin kee darbeera yoo jechuu baanneyyuu akkuma sila jette miidiyaa irratti wanta argamu amma doktariin fuutu yoon fuuta gaafa jedhu gaafa baay'eetu inni reyaalitii ta'aa dhufa yookiin immoo
gaaffiin akkasii gar malee yoggaa baay'atu doktariin kun dulloomeera jechuudha. Yaada jedhutti dhufa konkuluuzinii akkasiirra dhufa namni. So yaadati sheeriin haa goote jaalladheera. Hiriyaa jaalalaa qabdaa? Hiriyaa jaalalaa amma qabas hin qabus jechuu hin danda'u. Maaliif jennaan kana dura wantoota namoota biraas hiriyoota koo muddatan nan beekaa. Anas waan na muddatan wantoonni baay'ee waan jiruu fi complicated jedhameti warri faranjii waan wal xaxaa wayiiti. Qabas hin qabus jechuu hin danda'u. Dirqama haasa'uun qaba yoo ta'e sittanii rakkoo hin qabu. Garuu qabas hin qabus jechuu hin danda'u sa'aatii kanatti. Dirqama wanti jedhamu hin jiru. Waan siif si fayyadu waan naataa jettee yaaddu haasa'uu dandeessa. Waa'ee gaa'ilaarraa sababa achiis dhufne. Waa'ee relationshiipis gaafadde. So gara ijoollummaa keetti deebina. Mata duree akka tasaa dhufee lixeedha waan ta'eef. Koomentii namoota baay'ees waan tureef kanaaf kaasnee taphanne. Ijoollummaan kee akkam ture? Akkamitti dabarsitee? Egaa mucaa tokkicha taatee qananiidhaan guddatte jedhee ma yaada? Egaa ijoollummaan koo amma namoota maaliif gurbaan kun doktarii ta'ee miidiyaa hawaasaa irratti amala akkanaa agarsiisa jedhaniifu deebii waan ta'u natti fakkaata haalli guddina koo. Egaa naani kan inni ladhee almost manni keenya Finfinnee irraa kiiloomeetira 41. Birbirsa Gooroo iddoo itti 00 iddoo itti meejar ta'u safaramu naannoo kiiloomeetira 41 manni keenya Finfinnee irraa hagam akka dhiyoo ta'e sii gala. Aanaa Sabbataa Awwaas magaalli Sabbataa tirraa kiiloomeetira 15 wayiiti manni keenya kan jiru. Magaalli xiqqoo wayii jirti magaalli Tafkii jedhamtu Sabbataa irraa kiiloomeetira 15 achitti kan hin dhaladhe. Booddee kan hin guddadhe Sabbataa Walisoofaa iddoo kana deemee baradheetti kan hin guddadhe. Irra caalaa garuu jireenya koo kan dabarse Sabbatatti. Isaan ala egaa haalli guddina koo ilma tokkicha maatii kootii fi ilma tokkicha gaafa taatu namni maatiin qabeenya qabaachuun qabani. Kanuma qabaniin si qananiisu. Jechuun warri waa qabani ilmoo isaaniitii fi waan baay'ee yoo godhanii warri hin qabnes waan xiqqoo garuu vaaliyuu qabu wayisii gochuu danda'u. So maatiin koo kennaanis guddaan isaan naa laataniiru jedhu firiidamiidha baay'eema. Liberaaliidha maatiin koo firii ta'eeti kan hin guddadhe. Dabalataan daa'imti iddootti ijoolleen biraafaa dhorkaman mana diggisiifaa deemuu mana cidhaafaa deemuu. Atin dhorkamtu? Waa takka waan hin dhorkaman jiru. Kan narraa eeggamu barumsaan cimaa ta'uu qofa. Sammuu taateetta? Barumsa koo eeyyee. Barumsa kootti qabxii gaarii finnaan abbaan koo maximum freedamii naa laateera. Qabxii gaarii hagam fidetti hagan tokkoffaa ba'etti waan biraa homaa waan hin dhorkamuu hin qabu. So amma sirbuun faa kuni yeroo miidiyaa hawaasaa irratti ragaduu maalii sirbuun kuni kan dhufe achirraa jechuudha. Daa'imummaa kootii kaasee mana cidhaa ijoolleen biraa kan dhorkaman sirbaa natu baasa daa'imummaatti tapha ijoollee yoo nani tiim liidarii isaanii ta'uu baadhee ani keessa hin jiru taanaan waan bareedu wayii miti. So isaan akkasitti kan hin guddadhe. Dabalataan mana keenyatti alkoolii gurgurama. Daa'imummaatti naannoo keenyatti araqee fa'aa barsoo waan kana waan gurguramaa turee fi so namoonni dhuganii hin sirbu miti. Yeroo baay'ee namni gaafa dhugu gaafa machaa deemuu hin sirba namoonni baay'een hin sirbu. Especially gruppiidhaan jiru taanaan yoo sirban immoo ani I think sammuu gaarii qaba ture yeroo sanatti nan qabadha. So nan qabadha akti isaanii amma ragada kana fa'aa maalirraa bartee fa'aa jedhu namoonni lekka tokkoffaa harmee koo irraa baree lammataa isaan irraa baree. Sirbaa afaaniin sirbamu kan ammoo isaan irraa baree namoonni dhuganii machaa mana keenyatti yoo sirbanii firiidamiidhuma guddaan hin guddadhe isaan irraa. So haalli guddina koo advencharsii akkanaa waan ta'eefi ergan guddachaas yoon deemu barumsa sadarkaa lammaffaa Walisootti yoon baradhu Sabbatatti yoon baradhu mini miidiyaa keessa ture. Keessaa'u Sabbatatti Biruuk Girmaa hin beektaa Biruuk Girmaa Masqaluu mucaa jedhamu wayii isa waliin amma inni artii keessa jira daayirektara sirboota baay'eeti. Biruuk isa hirkoo irratti isa hirkoo irratti hirmaateera.
Shinooyyee fi Goobeef Shinooyyee sagantaa jedhu fa'aa qopheessan. Inni achumaan artii galee siiniyarii kooti naannoo waggaa 2 wayii siiniyarii kooti. So isa fa'aa waliin miidiyaa keessa hojjenna ture. Biruk yeroo mana barumsaa sabbataa xumuree sadarkaa 2ffaa sabbataa xumuree yuunivarsiitii galuu ani itti gaafatamaa miidiyaa ta'ee so barumsaanis cimaa ta'ee itti gaafatamaa miidiyaas ta'ee akkasitti kan hin dabarse sabbata keessatti. So yeroo san namoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa sabbataatti baratanii sagalee koo yaadatu jedhee ganama halkaniin naqee I think dedicationin isaaf qabu barumsa irratti waan hin qabu natti hin fakkaatu. Ganamaan dhaqee sirboota gaafasii qopheessee faaruu mootummaa naannoo Oromiyaa qopheessee sa'aatii godhee sa'aatii. Ofii keetii jettamoo hin bantaa? No, nan banaaf malee hin banamas qopheessiteeti sa'aatiin isaa gaafa ga'u hin bantaa fi dura sirboota affeertaa gidduudhaan namoota walaloo qaba. Ofuma kiyyaa idiitu godha walaloo qabna jedhu walaloo isaanii idiitu godhee dhiisti kun hin ta'u jedhaanii akkasitti seenessa wayiin qabaa faasiin jedhu nan dubbisaa'u kun hin ta'u. Jedhaan yeroo sana akkasitti kan inni sabbata keessatti dabarse. So daa'imummaadhuma kaaseeti kan na waliin guddate malee amma waan inni ergan hakimii ta'ee ba'ee booddee waan haaraa wayii fide wayii miti. Namata ammoo hojiiwwan akka ammaati akka hojjetaa jirtu kana baay'een jaalladha daa'imummaa kooti kaasee reediyoo waliin hin guddadhe. Ganama hirriibaa ka'ee reediyoo biraa dhabnaan nan iyya. Galgala akka dhuma utuma dhaggeeffadhu rafaa erga nan rafee booddee reediyoon immoo dhagaadhaan hojjeta waan ta'eefi so dhagaan san akka hin fidnee fi harmeen koo dhuftee cuftee reediyoo nama bira keessee deemti. Ganama kaatee bantee dhaggeeffadha. Ganama ka'een banee dhaggeeffadha. Ispoortii ispeeshaalii sagantaawwan ispoortii waan na jala darbuun turre. Kanaaf irra caalaa nama artii ta'uun barbaada ture. Barumsumaan cimaa ta'uu kanatu na qabe malee nama artii ta'uun barbaada ture. Nama artii yookaan gaazexeessaa. Isa kanan ta'uu barbaadu ture. Garuu barumsi kun diddeema qabxee naa dhufaa waan dhufeefi meedikaal iskuulii galee jaaladheen baradhe meedisinii waan hin sobne barbaadee jaaladheeti kan isas kan hin baradhe kanaaf ammas baay'ee ogeessa fayyaa ta'uu kootti hakima ta'uu kootti baay'ee gammadee jiraadha. So haala sanirraa haalli guddina koo I think amma siifi feera natti fakkaata maaliif akkanaa mala akkanaa qabaachaa jiru. So meedikaal iskuuliin barumsa isa kaanirraa tokkoffaa waggaadhaanis dheeraadha. Yeroo baay'ee investii irratti gochuus irra jiraata. Baay'ee qo'achuu qayyabachuus irra jiraata. Gidduutti faan nuffitee wanti kun ulfaata jettee aartii kootiin seenafaa jettee beektu yeroo barattu. Yeroon baradhu meedisiniin waggaa jalqabaa fi waggaa lammataa teesseema dubbista. Baay'ee dubbisuu qabda. Yeroo sana waggaa tokkoffaa fi waggaa lammataa yeroon baradhu yeroon itti maaliifan as galee jedhe jira. Yeroo sana barattoonni baay'ee dubbisuu jaallatan kuni yeroo dheeraa laayibrarii keessatti dabarsan namoonni akkasii injooyi godhu. Yeroo sanatti jedhee beeka. Garuu isa xumuree waggaa 3ffaa gaafa galtu hospitaala deemta waggaa 3ffaa gaafa clinical year jedhama. Hospitaala galta. Hospitaala gaafa galtu peeshantii waliin kontaaktii qabatta. Namoota dhukkubsatan waliin kontaaktii qabatta. More practicalii ta'a. Gaafa practicalii ta'u ani injooyi gochaa dhufe. Maaliif jennaan daa'imummaa kooti kaasee namoota gurguddaa biratti kan hin guddadhe akkuma isin jedhee haasaa namni guddaan haasa'u beeka. Approachii namaa beeka. Namoota dafanii aaran akkamitti akka maaneej godhu beeka. Namoota naarree wajjin akkamitti akka haasa'u beeka. Haala guddina koorraa ka'ee jechuudha. So inni sun waan na fayyadee fi gaafa exposure peeshantii wajjin qabaadhu meedikaal iskuulii injooyi gochaa dhufe. Inumaayyuu yeroo sana adda kan baatu namni meedisinii barachuu jaallatuu fi namni cimaa waan ta'eef qofa meedisinii galee yeroo itti adda ba'udha. Intarastiin qabdu taanaan fedhii otoo hin qabaatiin cimaa waan taateef galte taanaan yeroo sanatti baay'ee rakkatta. Ani immoo rakkanne yeroo sana. Waggaa 3ffaa waggaa 4ffaa isa booddee intarnshippii kan jedhamu. Intarnshippiin immoo yeroo itti doktara taatee waggaa tokkoof supervisionii jalatti dalagduudha. Supervise si gochaa hakimoonni biraa yeroo itti dalagduudha. Hakima taateetta qormaata dabarteetta. Yeroon suni barataa meedisinii kamiifiyyuu yeroo itti baay'ee taafii ta'edha. Kanaaf immoo yeroon itti injooyi godhe amma hiriyoonni kun wajjin baratanii waliin gallu waan kanarratti ani yeroon itti baay'ee injooyi godhedha.
nama kamiyyuu hin sodaadhu nama kam waliin haasaa communication rakkoo communication hin qabaadhu barataan meedisinii yeroo baay'ee barumsa irratti waan dabarsuuf social life biraa waan hin qabaannee fi rakkata. Ani immoo rakkanne communication skilling koo daa'imummaadha kaasee na waliin guddate waan ta'eef. So kan hin jedhee beeku maaliif anas gale kan hin jedhee beeku waggaa lammataa fi waggaa tokkoffaa yeroo baradhuudha. Isa booddee garuu baay'ee man enjoy gochaa dhufe. Hin even yeroo qualification exam kan jedhamu jira yeroo itti of jibbitu qormaata barataa meedisiniitirraa gara doktorummaatti yeroo itti dabartu yeroon suni yeroo itti barattoonni meedisinii baay'een cinqiidhaan waan namaa keessa galan barattoonni tokko tokko yeroo itti ofiyyuu galaafatanidha. So ani yeroo san iyyuu hin jenne. Baay'ee barumsicha jaallachuu keessa yeroo san iyyuu hin jenne. Garuu barumsatti akkatti cimaa taatu maal si godhe ijoollummaa irraa kaate? I think barumsatti akka cimaa ta'u kan na godhe jiinii natti fakkaata likmaatii. I do believe otoo sirriitti barumsaan sirriitti push gootee baratteetti ta'e harmeen koo baay'ee jiiniasii natti fakkaatti. Maaliif jennaan ammayyuu barumsaan baay'ee otoo baratteetti garuu otoo barumsaan baay'ee sadarkaa olaanaa irra hin ga'ini baay'ee talented sammuun ishee baay'ee faastedha. IQ'n ishee baay'ee guddaa akka ta'etti yaadaan. So ishee faarraa waa fudheera maatii koorraa abbaa koorraa waa fudheera jedhee yaada. Inni lammataa ammoo I think namootan ilaaluu qaba ture. Eessumni koo barataa cimaa ture. Dabalataan immoo maatiin koo firiidamii naa laataniiru. Environmentiin keessatti guddadhee baduudhaafis akkuma barumsarraa maquudhaafis akkuma karaan jiru firiidamii naa kennuun isaanii immoo namni firiidamii yoo argatu akkuma isin jedhe abbaan koo barumsatti akkan cimaa ta'u narraa eegaa isaan alagan waan barbaade gochuu danda'a. Waan namni umurii kootiitti jiru gochuu danda'a. So firiidamii naa kennuun isaanis baay'ee na fayyadeeraa jedha. Kan biraa otoon hin beekiin cimaa ta'u jechuun amma kutaa tokkoffaa seemisteera tokkoffaa baay'ee xiqqaan ture hiriyoota koo keessaa I think yeroo kutaa tokkoffaatti meeqaffaa akka ba'een beeku kutaa tokkoffaa seemisteera lammaffaa garuu tokkoffaa ba'ee isa booddee tokkoffamaa ba'aa ture. Hamma baratti hundumaatti? Isa booddee hamma baradhe hundumatti tokkoffamaa ba'aa ture. Kutaa 3 fi 4 waggaa tokkotti baradhe seemisteera kutaa sadaffaa seemisteera tokkoffaa kutaa sadaffaa baradheen seemisteera lammaffaa dabiliitu ture yeroo dabiliin darbee kutaa 4tti baradhe kutaa 4tti dabilii utaalee baradhe. So yerooni seemisteera lammaffaa kutaa 4tti darbus lammaffaa ba'eera natti fakkaate yeroo maaliif jennaan already ijoollee seetil ta'anii kutaa arfaffaadhuma jalqabaa seemisteera tokkoffaadha kaasee barachaa turan waan ta'eef ani immoo seemisteera tokkoffaa kutaa sadaffaan ture seemisteera lammaffaa isaanitti yoo hin darbu yeroo sana lammaffaa ba'ee beeka. So otoon hin beekiin cimaa ta'uun koo kuni kutaa tokkoffaa lammaffaa otoon hin beekiin otoon hin qo'atiin otoo waan beekiin cimaa ta'uun koo kuni isa booddee waan barte sana gaafa dhiistu sitti dhaga'ama miti so retain gochuudhaaf barreen gaddaa tokkoffaan ba'ee ammas tokkoffaa ba'uun qaba retain gochuudha waan sana cimaa ta'uun koo na fayyadu otoo hin taane waanuma san akka tasaa jalqabdee garuu itti fufsiisuun irra ture. Anamma namoonni baay'een nama ministirii otoo hin beekinii qabxii gaarii fa'aa akkam fidee akka namaa laayibrarii keessa fa'aa taa'ee kanaaf yeroo baay'ee namootaaf fakkeenyan ta'u seenaan koo kan hin jedhu jechuun ijoolleedhaaf amma ijoollee kootiin maal jedhee faan gorsan jedha jechuun ani yeroo keessanii kutaa arfaffaa harkan guutuu kurraaziidhaan qo'achaa ture jechuun danda'u qo'achuu iyyuu hin beeku. Isuma barsiisaan dareetti barsiisuu qabatta. Isuma hinafu yeroon itti fakkeenya kan hin ta'u namaaf meebii barattootaa fi hinafu kilaasii kamiyyuu yeroon itti hafe meebii yeroo itti wasiilli koo boqatu fa'aa yookaan yeroo itti akka honkoo boqattu fa'aa yoo ta'e malee barumsa yeroon itti hafu yaadadhu. Hinafu barumsarraa guyyaa tokko barsiisaan waan naan gallee nan gaafadhaa sirriitti dareetti waanuma san ilaalee achi baanaan tapha. Garuu manatti iddoo kan biraa laayibrarii seentee qayyabannaa yeroo dheeraa fudhatu. Yaadadhu. Yeroo waan hin sobne ministirii yeroo ministiriin dhufuu qo'achuu qabna fa'aa jedhamee ijoolleen yoo hiriyoonni koo ciccimoo ta'an akkuma baay'een isaanii ciccimoo ta'an yeroo sanatti guyyaa muraasa wayii
qo'anneerra guyyaa muraasa wayii qo'adheera. Isaan ala garuu yeroo inni itti taa'ee qo'adhee hojii koo jedhee qo'adhu hin yaadadhu. So dareedhumaa fuudhisuu kooti. Kutaa 8ffaa kaasee garuu erga kutaa 8ffaa qabxii gaarii fidee booddee kutaa 9 Walisootti kan hin baradhe mana barumsaa Dajjaazmaach Garasuu Dhukee jedhamu jira baay'ee beekamaadha. Achitti yeroo hin deemu firoottan koo they are more educated. Baay'ee eessa deemta taa'ee qo'adhu kitaaba akkamii barbaadda siin bita kan jedhan wayiiti firoottan koo achi jira. So yeroo sanatti yeroo bakka jireenya koo keessatti yeroo itti baay'ee qo'adhe yeroo kutaa 9ffaa baradhu. Even medical school iyyuu caalaa kutaa 9ffaatti baay'ee qo'adheera jedhee yaada. Maaliif jaras sodaachaa gaafa qo'attu immoo kan beektu caalaa bakka teessee gaafa qo'attu kan beektu caalaa gaafa sii galu baay'ee interested ta'aa dhufe yeroo sanatti baay'ee qo'adhe. Baay'ee qabxii gaarii fidee kutaa 9tti yeroo baradhe tokkoffaa boo qofa ta'uu hin ta'in mana barumsaa Dajjaazmaach Garasuu Dhukee keessaa tokkoffaa ba'ee kutaa 10ffaatti gara 8tti deebi'ee isa booddee hanga meedikaal iskuulii xumuratti seerumaan qo'adheera. Garuu nama laayibrarii bulu miti qo'adheera gaafa siin jedhu qormaanni guyyaa 2 faayoo hafuu guyyaa 2 sana warra ji'a caala dubbise caalaa sirriitti dubbise. Ati barataadhuma dareen hin haftu waan ta'eef daree keessatti waan barsiisaan jedhu sirnaan qabattaa? Isumaan hojjettaa jechuudha. Isumaan hojjechaa ture. Garuu akka kutaa gadaanaan qo'anne jechuun danda'u isa booddee. 12tti qabxiin kee akkam ture? 12tti qabxiin koo gaarii ture. Garuu hagam barbaadu hin turre jechuun. Garuu waan barbaadu argattee? Waan barbaadu argadheera. Waan barbaadu sirriitti argadheera. Garuu qabxiin koo yeroo baay'ee nama waan kana dura hojjete duubatti deebi'ee otoon akkas gochuu baadhee jedhu miti. Garuu wantoonni kutaa 12ffaatti natti dhaga'aman jiru. Maal fa'a? Jechuun tokkoffaa yeroo itti umriin koo maal jettanii waamtu fire age faa jettanii warri yeroo sana ture yeroo ittiin gaarreeffadhee ittiin nama ofirraa ilaaluu faa ture afaaniin namatti darbuu otoo hin taane waan baay'ee keessatti hirmaadha ture. Mana barumsaa keenya keessatti hin uumamu garee maalii kan aadaa miiniimiidiyaa furtuuna na bira ta'a kutaa miiniimiidiyaa siin jedheera kan HIV/AIDS kan aadaa kan biraas baay'ee turanii hunduma keessatti hirmaadha ture yeroo hin qabu ture. Kaawunsilii barattootaan ture wantoota hunda keessatti hirmaadha waan ta'eef I think xiqqoo barumsarraa hagam fokasii gochuu qabu baay'ee kan seef na godhe iyyuu daayireektar mana barumsaa keenyaati. Qormaanni hafu guyyaa muraasni torbee muraasni yeroo hafu taa'ee qo'adhu si eegnaa jedhee irra deddeebi'anii isaan na gorsanii sittiin fakkaatu yeroo sanatti bakka konfidensiin kee waanuma qoromsicha fidaa qoromsicha ammayyuu nan qorama waan jettu wayiiti. So qabxiin haga qabxii gaariidha meedisinii yeroo sana Paawulos barataa baay'ee cimaa ta'etu gala. Ammas yeroo sana qofa otoo hin taane isteeppii 2 qoramta jalqabaa yeroo 3 tokkoffaa qabxii seensaa qabaa qabxii kanaa ol warra fidetu gala jedhame lammataa immoo dhaqxee barreeffamaan qoramtaa biyya kana keessatti mana barumsaa jira jedhamurraa ijoollee baratan hunda waliin kan qoramtu sadaffaa qabxii qormaata barreeffamaa arga darbite oraal egzaamii qabaa. So isteeppii kana hunda darbeetti Paawulos kan galle. So waan hin barbaadu mana barumsaa barbaadutti baradheera. Garuu qabxii kana caala fiduu danda'a jedhee yaada ture. So ergaa kan biraan dooktar ofiin jechuun jaallattu? Jalqaba yeroo eebbifamu nan aara. Dooktar yoonaan jechuu baatte nan aara yeroo eebbifamu sana. Yoonaan jechuu baatte? Yeroo eebbifamu. Amma garuu gaafa jechuun erga eebbifame amma almost waggaa baay'ee ta'eera. Bakka deemtu hundatti namni dooktar siin jedha. Yeroo tokko qaamataa qabattee namoota gurguddaa fa'aa biraa akkuma nama yaangii ta'e wayitti akka tiriitsi godhanati kan barbaaddu. Gurbaa isa olte isa akkanaan jedhan kan hin barbaadu. Akkam hojiin akkam gurbaa akkanaan jedhan kan barbaadu. Namoonni baay'ee kabajju wayii dhufanii dooktar akkam oltan gaafatan jedhanii baay'ee sitti dhagahama. Bakka baay'ee fa'aa waan dulloome wayii anaan jechaa jiru moo yeroo baay'ee of duuba garagala jechuun namni baay'ee kabajju. Umuriidhaanis haa ta'u hojii isaatiin fa'aa gaafa haa ta'u namni baay'ee kabajju dhufee
Dooktar akkam ooltanii jirtuu hojiin akkam fa'aa gaafa siin jedhanii yeroo tokko akkasitti akka treat godhan hin barbaade kabajaa fi I know like namni kabajaa fi kan akkasiin jedhu dabalataan ammoo I think kun personality mati waan ta'eef malee namoonni kaan immoo kanatti dadhabeen fide waggaa amma kanan itti dadhabee warzii godhame dooktarii jedhamuun koo jedhanii namoonni yaadanis waan jedhaniif. Ande sirriitti jiru malee isaan alammoo gaafa hiriyyaafaa taatu namni gaafa dooktar naan jedhu kiriyaan koo akka dooktar naan jedhu hin barbaadu maqaadhaan akka na waamu namni naannoo umurii koofaa jiru maqaadhaan akka waan narraa fagaate itti fakkaata yeroo tokko immoo peeshantii natti fakkaatan. So dooktar gaafa jettu jettee na waamtu amma itti aansitee na qofaasiisaa waan jettu faan itti fakkaata. Kanaaf ofiinis jechuun barbaada. Anis yeroo of introduce godhu yoo dirqama jedhinaan jedhan malee ani maqaan koo kanaaf Facebook irratti namni maaliif maqaa kee Dooktar Naahom Giruum jettee faan jijjiirtu faanaan jedha. Amma TikTok irratti namoonni baay'ee push na goona jijjiireera dura Naahom Giruum ture amma Dooktar Naahom. Barreeffama irratti yoo Dooktar jettee waamtes rakkoo hin qabu. Garuu I do believe gaafa introduce of go to simplicity maqaan koo Profeesar Ebeluu jedhama gaafa jettu sirrii miti maqaan koo Ebeluu jedhama. Profeesar akkanaati. Maqichatu jireenya salphaadhaaf waan mijatu natti hin fakkaatu. Kaaraakterii waan deemu natti hin fakkaatu. Dooktarii jedhamee yeroo yaadamu namni nama suufii isaa uffatee baay'ee foormaalii ta'ee malee jireenya salphaa akka keetii kana nama jiraatu hin fakkaatu. Sirriitti totaalii hin fakkaatu. Ani amma yeroo tokko naannoo waggaa 3 duraati haayigarii beektaa? Haayigarii baasii akka achi keessa galee gara fuulduraan ta'a. Namni wayii gaafa seenu na argeera. Inni immoo iddoo dhabee duuba taa'e. Erguma hojii hojjechuu jalqabde. Erguma hojii hojjechuu eegalee nama sana obboleettiin isaa dhukkubsattee hospitaala keenyatti yeroo dheeraa turanii. So ani hagan danda'uun baay'ee gargaareera. Hagan danda'uuni. Namoonni immoo beekumsaaf dandeettii ana ol qabanis akka gargaaran godheera baay'ee waan na gaddisaniif yeroo kiyyaa yeroo inni itti hojjechuu qabuun alayyuu deemee gargaare so nama baay'ee sirriitti na beekudha. Ani nagaanaan jennee darbee duuba taa'ee namichi otoo inni maal jedhama inni saantima fa'aa funaanu yeroo funaanu duuba taa'ee Dooktar isaaf takaflu alaa akka filnaan jedhe duuba taa'ee baay'ee iyyee. So gaafa akkas naan jedhu namni hundiyyuu kanatti garagalee si ilaala. Anamma galatoomi yoon jedheeni namni hunduu anuma ilaalaa gambuudha. Akkas ta'e bara namni. Tokkoffaa ammoo tishartii wayiin godhee jira. Hinoo miti haayigarii keessa gaafa. Namni waan baay'atuuf. Hinoo bakka shakkittii ofirraa baasee tishartii saniin jira waanuma yeroo sanatti. Galatoomi jedhee ana akka ta'e of beeksisuun waanuma kabaja dooktarii gadi buuse wayin itti fakkaate. Callisee man taa'e. Dooktar samtaa hin nyaanna yerra deeme. Naa yoomiyyuu narraa hin fadde. Waraa jaallatee. Booddee yeroo sadaffaa fi inni na dursee bu'a ture. Inni na dursee bu'ee sila qawaansi argeef baay'ee natti toleera. Waan ati nu gootee waaqayyo. Maatii Maree Koornarii namoonni baay'een akka nu hordofaa jirtan akka nu ilaalaa jirtanii argaa jirra galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Haa ta'u malee garuu akkuma asirratti argitanii namoonni baay'een kan isaan nu ilaalan ituu subscribing godhin akka inni ta'e analyticsiin YouTube nutti meera nu yaadachiiseera. Kanaafiyyuu kan nu isin afeerru lakkoofsa haga kana walirraa fagaatu xiqqoo akka walitti fiddan afeerraa isinii dhiyeessuudhaafi. Yeroo laaltan akka subscribe gootan mirkaneeffachuu namoonni kan biraanis akka subscribe godhaniif afeera. Gama kanaanis nu gargaaruu dandeessu waan ta'eef subscribe waan gootaniif galatooma. Yoo si deebisaa maali jedhee achuma bira dhaabbatee balbala iddoo haayigarii ittiin seenanii xiqqoo isaa fuuldura isaati ani kan ture. So akkasnaan jedhee deeme hagam bu'utti intaniina fuuldura jiru irratti mataa koo akkana qaqqabee moobaayilii koo laalaata akka nama waa dubbisu. Waan akkanaaf asii mudata waan waati kaastee fi dooktarii gaafa ta'u namni dooktar gaafa jedhamu
Guddaa lama. Irrifatu namoonni baay'een irrifatu. Bakka deemtu baga nagaan dhuftee dooktar gaafa hiriyoonni keessa bakka jirtu wayitti baga nagaan dhuftee dooktar gaafa siin jedhanii namni sin beekne yoo jiraate silaaluun isaan oolu. Kanaaf foormaalii moo ta'e. Kanaaf jetteetu. Laayif istaayilii koo waliin ani immoo jireenya koo keessatti waan hin jibbu maal jedhama maaliifan makkaabeda waan jedhamu jira miti waan akkasiin jaalladhu. After all namni kamiyyuu waan irratti hirmaatu irratti waan hojjetu irratti namni kamiyyuu kabaja isa barbaachisa jechuun ani otoo amma lekkaasiyoon dhufu namoonni otooni konkolaataan ittiin dhufee makaanikoonni otoo hojjetuu baatanii otoo kirrii xiqqoo wayii kan wal qunnamsiistu wayii kutanii deebisee waan sana walitti deebisuu hin danda'u. Means konkolaataa saniin dhufuu hin danda'u yookaan otoo dhufaa jiru karaa irratti garagalee waan biraa ta'uu danda'a. So that guy makaanikii waan sana fix godhu sirriitti kabajamuu qaba jechuudha. Namoonni biroos otoo namni kophee seeraan qulqulleessu jiraachuu baatee moolii wayii keessa gaafa seentu iddoo wayii gaafa seentu maal ta'ee kopheen isaa maal fakkaata namichi siin jechuu danda'u namoonni. So jara saniifis vaaliyuu wayii kennuu qabu. Namni hundiyyuu vaaliyuu iddoo hojjetutti vaaliyuu mataa isaa qaba, kabaja mataa isaa qaba. Doktariinis nothing special. Ani akkasitti yaada. Special waan addaa baay'ee hin qabu. Garuu doktar gaafa ta'u communitiin as qofa miti biyya kamittiyyuu biyyoota tokko keessatti immoo doktaroonni baay'ee kabajamoo baay'ee sooressaa waan ta'aniif hin argituyyuu. Yoo argiteyyuu maybe namoota biyya kanaa caalaa sirriitti garagalanii ilaaluu danda'u biyyoota keessatti. Dhugaa dubbachuu fi sadarkaa kabajaatti yoo ilaalle namni hundumtuu kabajamuutu irra jiraata. Akkuma maqaa Naahom yoo ta'e isa dura inni jiru dooktara ta'u Profeesar waan kan biraa yoo ta'e sadarkaa kabajaatti makaanikii sanaa wajjin walqixxee ta'utu irra jiraata jedhee yaada. Garuu meedikaal dooktarii wajjin yeroo wal bira qabdu waa'ee namaa waan ta'eef namni immoo waan hundumaarra waan caaluuf sanaa wajjin wal qabsiisanii natti fakkaata xinnoo namoonni kan isaanii akka abbaduu isatti jettee sanatti kan namni dhufuuf. Inni dhugaadha. Rakkoon fayyaa kun immoo mana hunda jira. Namoonni fayyaa wajjiniin namni fayyaa yookiin fayyaa dhabuu namoonni connection hin qabaanne hin jiraatan. Bakka deemtutti dooktarii ta'uu kee gaafa baruu namni waan baay'ee hojii akkanaan hojjedhaan nama miidiyaatti gaafa ati jettu waa'ee miidiyaa kee namni kee argachuu dhiisuu danda'a. Fayyaa yoo ta'e garuu namni afur jiraannaani namni jarri sun haaraadha taanaani namni wayii keessaa si gaafata baay'ee. Yeroo tokko dhuguun hin danda'amu. Siniif bu'ee miti dooktara. Yeroo tokko akka onkoo boqatteeti dhiyoodha. So akka onkoo boqattee natti himamee baay'een jaalladha akka okkoon baay'een jaalladha natti himamee deeme maatii bira. Gaafan deemu baay'ee boo'ee bakka dadhabee namoonni na qabanii na teessisanii maaliif hingaa hin deebistu umurii isheetti boqotte maaliif boossa kana hunda naan jedhanii teessees waan siin baane jira miti garuu sagalee koo gadi qabeen taa'e immoo bo'aa ture dura iyyaa bo'aa ture sagalee koo gadi qabee taa'e osoo bo'aa jiru namni hin beeku wayii dhufe namni hin beeku wayii naannooma sana namni jiraatu wayii naannooma akkoo koo nabsoo akkamna jira galata rabbii. Haaloo si barbaachaan ture micayyoo koo ishee xiqqittiin dhukkubsattee si barbaachaan ture bilbila kee barbaadan ture bagan si arge. Kanaafas si mudata amma namni ani of hin beeku sa'aatii sanatti isuma dhugaa. Qoricha dogoggoraatti namni. Naan jedhaniif bakka jechuun karaa irratti dooktariidha miti ati nafsa eessa hojjeta Phaawulos dhiyeenyatti dhufuun koon oolu siin jedhu jechuun dhibee ofitti yaadu.
Eenyatti dhufuun koo na olu baasee hin jedhu karaa irratti. So maaliif dhuftu hamaan keessa naa dhufaa hin dhufan. Akkana baasee hin jedhu. Isa mana boo'ichaatti akkasiin jedhe maal goote akka maal. Isa mana boo'ichaa harmeen koo na cinaa turte. Jechuun isheetti aaneen ture. Maatii keenya keessaa baay'ee extrovertii namni ta'e isheedha. Waan itti dhaga'ame achumatti haasofti. So dhuftee sa'aatii kanatti waan akkanaa itti haasoftaa mucaatti jetteeniifidha. So rifachiiste baay'ee. Sa'aatii kanatti waan akkanaa itti haasoftaa jettee harmeen koo rifachiiste. Jaartiin achumaan callistee waan sana ergasii naannoo torbee tokkooti kan hin taa'e ergasii haasofnee rakkoo ishees fiiksi godheefiira. Garuu sa'aatii sanatti of all the time sa'aatii sanatti si gaafatu taanaan yeroo biraa yaadii kaa namni sarkateeti kan si gaafatu garuu taayimingiinsaa dhaabattee na eegaa turte aganan taa'utti. Haala keetuun taane haala ofiisaatii duwwaadha kan inni considerii. Yes, consider godhanii. At any time ati hakim ogeessa fayyaa ta'uu barraan namni waan wayii si gaafata. Namni rakkoo wayii qabu jiru. Namni kamiyyuu harmee kootiin ala. Isheen baay'ee hin amantu. Amma namni nama si amanee doktara carqii baafatee si bira taa'aa jirti. Lakkindee akkasnaan jirti isheen. Isheen kuni waanuma barameedha. Namni baay'eetti dhiyaattu afaan amaariffama jedhu nabiyyu waa garuu ayikabbarim faa jedhama miti waan akkasii jedhamu jira. So hakimii gaariidha nama fayyisa jettee yaaddu isheen. Naa bilbilti namni doktariin biraasii bira jira amee gisee tokkotti. Waan akkasii jaalalarraas yookiin walitti dhiyeenyarraas walitti dhiyeenyarraa dur yaaltee turte jechuun dur yeroo nani meedisinii baradhu namni wayii maal jedhaanii isteeppiidhaan baratu jedhanii itti mani. Amma fakkeenyaaf amma waa'ee sombaa yoo baratanii torbee kana waa'ee sombaa yoo baratanii yookiin ji'a kana waa'ee sombaafaa maalii yoo baratanii ji'a ittaan waa'ee ijaafaa barachuu danda'u yeroo kaan immoo waa'ee onnee waa'ee tiruu jedhanii itti maniiru. Maazariitti. So maazariin waan kana dhageesseettidha isheen. Naa bilbilti namni wayii dhukkubsatee karaa irratti hin argine maal taatanii abbaa gurratu na dhukkubee mana hakimii dhaqaan jira jedhuun. So bilbilti hello nabso jedhaan gurra bira geechee na silaa harmeen koo akkanatti haasa'u silaa taraa barattu jedhanii gurra bira geechee gurbaan akkana naan jedhanii eessaa dhageesse waan akkanaa natti manii dhagayeera isa nan dhoksin ati gurra bira geecha boongee hin geenye jedhaan hin cufatti bilbila. Guyyaa biraa immoo hin bilbilti. Kana booddee akkas jettee nan gaafatinii bakka ani amma hakimii ta'eera yeroo isaan konfidensii qabaatta. Meedisiniin by nature haguma barumsaan sirriitti itti fufaa deemtu konfidensiin ati qabdu dabalaan deemu noormaali jechuun yeroo waggaa sadaffaa waggaa arfaffaa jirtu waan baay'ee beektu sitti fakkaata. Haguma barataa deemtu hagama inni akka bal'aa ta'e sii gala. So sodaataa deemta inumaayyuu. So yoo beekuu baatte indoo moor kareejasii kan taatu. Yeroo isaatti na gaafadhu waan barbaadde waan bira geechee jettee nan gaafatin jedha. Yeroo biraas hin deemti nama okkolufaa argiti maal taatan abba miilli maal si ta'e lafee kana tokkana ta'e qotiyoon na rukutee jedhuun bilbilti. Hello nabsu waa'ee miilaa tamaartee gurbaan akkasnaan jecha. Namoota rakkinaa fayyaa qaban hundumaa akkati gargaartu barbaaddes. Akkana ni gargaaruu barbaaddeetti. Nan gaafatti akkasnaan hin jedhanii bira geechee naan hin jedhanii waan hin beekne amma xibaartu jedheetanii waan hin baratiin jedhaan jetti. Haati kee dhuguma jineesiidha. Waan hin beekne akkana ni haasa'uu hin barbaaddu baradheera taanaan akkan deebisuuf barbaaddeeti isheen. Dainoo warri dormii na wajjin baratan amma yeroo isheen bilbiltu hin beeku bakka yeroo nan haaroof akkamitti akkana naan jetti. Yeroo san nan beeka jetta yeroo san. Amma akkoo sirriidha isheen. Ani amma waan ergan baradhee xumuree booddee waan inni hin beekne hin beekun jedha. Yeroo sana garuu hin beekun jedha.
Baay'ee waan beekte waan sitti fakkaate. Waa'ee fayyaa gabal'aadha akkuma ati jette yoo amma barachaa deemte nama akka inni ganaa bal'aa akka inni ta'e si galaa deema. Garuu hamma hojjette keessatti hamma baratteettis hamma hojjette keessattis namoonni dogoggora ofii isaaniitiin yeroo tokko fayyaa dogoggora nama kan biraatiin yookiin waan akka tasaatiin fayyaa kee dhabuu dandeessa. Garuu dogoggora mataa isaatiitiin namni kan dhukkuba ofitti fidee dhufa jettee yaaddu waan ammaatti argite keessaa yookiin namni kanarraa of eeguu qaba. Yeroo tokko argite hawaasa keessatti akkuma salphaatti wanti ilaalamu yeroo muraasa booda deemee dhukkuba yeroo inni ta'u argita. Maal hubachiisuu barbaadda? Waan baay'eetu jira. Waan dubbatamuu qabu keessaa biyya kana keessatti yeroo nani meedisinii baradhu akka siiniyaroota waggaa meeqa hojjetanii waggaa baay'ee sitti hin fakkaatiin baay'ee waggaa 5 waggaa 6 dura yeroo meedisinii fa'aa baracha yeroo nani meedisinii meedikaal iskoolii turetti andargiraadii yeroo inni turetti nama umurii kiyyaaf keessa jiru strookii fa'aa qabaatee almost argee hin beeku. Yaadi waggaa 6 waggaa 7 dura nama strookii qabaatee argee hin beekne. Otoo argine iyyuu fiignee namni umurii akkanaa tokko dargaggeessi tokko dhufeera strookiidhaan. Amma garuu otoo hospitaala deemnee hospitaala Paawulos Abeet otoo deemnee dargaggeessa akka kiyyaaf nama 5 nama 6 arguu dandeessa nama strookii qabu. Kuni maalirraa dhufaa? Laayif istaayilii amma uummanni keenya keessa jiru keessaa. So namni keenya halkan zaa'u tokkotti ka'ee ispoortii hojjetaa. Namni hojjetu nama waan gaarii dalaguun sitti hima jechuudha. Waan gaarii hojjedheera jedhee yaaduun sitti hima. So zaa'u tokkotti ka'ee ispoortii hojjetaa. Mana ispoortiitti bahee achi qaama isaa dhiqatee dulatii nyaataa. Sa'aatii laaqanaa irratti immoo foon maal jedhama foon waaddii maalii kana nyaataa yookaan bergarii waan maalii nyaataa. Isa booddee gaafa wiikendii fa'aa ta'uu itti aansee alkoolii dhugaa oola galgalas akkasumatti itti nyaatuma akkasii nyaataa jireenyuma akkasii jiraataa konkolaataadhaan deema asfaaltii yoo miilaan ce'e malee karaa qajeelaa taanaan konkolaataadhaan deema. So kiiloomeetira tokkoyyuu miilaan hin deemu namni keenya. Sababa kanaanii maaltu isaan mana ispoortii waan galaniif ispoortii waan hojjetaniif fayyaa isaanii waan eeganitti fakkaata namoota keenya. That's not true. Ispoortii hojjechuun qofti gahaa miti jireenya fayyaalessa jiraachuudha. Waan ati nyaattu, waan ati dhugdu, akka ati toltu wantoonni kun murteessoodha. So dargaggoonni keenya dhukkuboota amma dur infectious disease kan jedhamu dhukkuboota namootarraa namoota daddarbanii namoonni kan dhumaa jiran amma garuu silent killer warri ta'an dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee kalee, dhibee onnee, strookii fa'aa, strookii baay'ee waan kanaaf kan nama saaxilan dhiibbaa dhiigaa sukkaara waan akkanaa qabaachuudha haala jireenya kee irraa dhufa. Kanaafuu koominitiin keenya sirrumatti of deebisuu qaba jedhee kan yaadu. Haala maal nyaachuu qaba, akkamitti jiraachuu qaba, jireenya akkamii jiraachuu qaba, laayif istaayiliin amma nuti keessa jirru baay'ee waan kanaaf nu saaxilaa jiru. Dhukkuboota hin daddabarre nan communicable warra jedhaman kanaan baay'ee uummanni keenya saaxilamaa jira. Inni tokko kanadha harkaan dhibee ofitti fiduun kun. Kan biraa immoo dhibeewwan daddarboos yeroo koronaan jiru nama qofaan qabe arguun baay'ee reerii ture miti yeroo sana namni qofaadhaan hin qabamu. Maaliif jennaan harkasaa yookaan nama harkaan hin tuqxu yoo tuqxes alkoolii fa'aa dibattaa yeroo sana maaskii fa'aa godhatu. So namarraa namatti hin daddarbu. Dhibeewwan daddarboo kana ittisuu barbaadatan akka simply akka ittistu agarsiisa. Kan biraa amma dargaggoonni keenya keessaayyuu dhibeewwan akka HIV fa'aa irraanfatamaniiru. Dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban irraanfatamaniiru. Dargaggoonni keenya kan yaadanii waa'ee ulfa hin barbaachisnee fa'aadha. Malee HIV irraanfatameera totally. Namni tokko especially namoonni waliin fuudhanii waan relationshipii keessa gaafa galanu waan akkanaa keessa gaafa galanu kan isaan yaadan kan isaan ittiin ofirraa of eeguu barbaadanii just ulfa hin barbaachisne akkan uumamneedha malee irraanfatameera HIV. Garuu immoo HIV magaala keenya keessatti biyya keenya keessatti ammas akkuma duriitti jira inumaayyuu magaalota tokko keessatti kan durii caalaa ol ka'ee jira. So of saaxilaa jiru
irraanfatamaa jira waan ta'eef akka yeroo akka duriitti hin sodaatamu amma miti. So isadha. Kan biraa immoo haalli nuti itti jiraannu iyyuu haalli jireenya keenyaa iyyuu dur ijoolleen haayiskuulii baratan ijoolleen haayiskuulii elementarii baratanii waan biraa keessa carraan involve gochuu isaanii alkoolii dhuguun isaanii baay'ee xiqqaadha waan maaliif communitiin isaan keessatti guddatanii waan kana sirriitti balaaleffata waan ta'eef amma garuu communitii isaan irraa arguu baatan miidiyaa irraa arguu miidiyaa hawaasaa irraa waan garaagaraa irraa arganii haala salphaadhaan dhibeewwan garaagaraaf saaxilamaa jiru. Kan biraa dhibeen immoo biyya keenya keessatti namoonni baay'een dubbanne kan sammuu dargaggoonni baay'een of ajjeesaa jiru. Dargaggoonni baay'een dipireeshinii keessa galaa jiru. Dargaggoonni baay'een sabistaansii garaagaraaf saaxilamanii dhumni isaanii baay'ee kan hin bareenye ta'aa jira. So dhibeen sammuutiifis haalli jireenya nuti keessa jiraannu ijoollee keenya saaxileera hiriyoota keenya saaxileera jedhee kan yaadu waan kanarratti sirriitti fookas ta'ee namoonni barachuu qabu kan jedhu fayyaa irratti egaa waa'ee fayyaa haasawuu eegallaan waan dhaabatu wayii miti. Bal'aadha. Garuu waan karantii ta'e kan itti amma kaaste keessumaa waa'ee sammuu irratti inni I think silent killer hunduma caalaayyuu sagalee gadi qabatee waan nama ajjeesu natti fakkaata. Baay'ee. Sababni isaa maaliifi tokko waa'ee strookii irratti at least yeroo inni sirra ga'u as koona dhukkubaa kana koona dhukkuba jettee haasa'uu dandeessa. Inni waa'ee sammuu kun garuu ofii keetii yoo ofirratti hin beektu akka galaana wayii si fudhateetu manni deemu yookiin piikii of ajjeesurra yommuu ga'utu argama. Torban darbe episoodiin nuyi gaddisne waa'ee dhibee sammuu irratti nama yaala sammuu irratti ogeessa ta'e saayikaatiristii tokko wajjiniin haasofnee turre. Haa ta'u malee nama baay'ee bira ga'uutu qabu waan akkasii namni kontentii akkasii immoo ilaaluu dhaggeeffachuun jaallatu garuu murteessaadha waan akkasii. Ammas amma danda'amaa ta'e nuuni namni kudhan dhaggeeffatu namni 20 abbaa fayyadu bira ga'ee fayyaduu danda'a akka randumaatiin miidiyaa amma ta'etti namoota bira ga'ee nama fayyadu taanaan hojiirra hin jiru jechuudha. So kana isinis gama keessaniin nus gama keenyaan irratti hojjechuu awareness uumuun dirqama jedhee yaada. Baay'ee dirqama jechuun mana hunda keenya dhufee noof gochuun isaa waan hin oolleedha. Balbala hunda keenyaa iyyuu rukutuun isaa waan hin oolleedha. Ati immediately nama beektu qabda amma. Waa'ee kanaan ol qabatee waa'ee sammuun ol qabatee maatii kee keessaa hiriyoota kee keessaa firoottan kee keessaa sammuu keetti namni dhufu jira sa'aatii kanatti waa'ee kanaan wal qabatee kiyya keessas jiran mana nama hundaayyuu jira ammayyuu. Kanaaf hagamitti callifamaa kan jedhamu beekamu. Isaan ala garuu akkuma ati jettee dargaggoonni baay'een yeroo tokko tokko dhaabbatatti du'uunis jira. Du'uuni isa biyyoonni qotamee awwaalaman qofa miti dhaabbatatti du'uunis jira. Dargaggoonni baay'een kan biyya maatii qofaaf otoo hin taane biyyaaf bu'aa guddaa buusuu danda'an haaluma otoo hin beekamin haaluma salphaadhaan of harkaa dhabaa jira. Namni baay'een waggaa 27tti du'ee waggaa 72tti awwaalama. Kan jedhamuuf kanaaf so namni at least jireenya ofii isaa irratti dammaquutu irra jiraata. Kan nama kan biraa yoo ta'u baateyyuu akkamittiin jira maal sirreessuma conscious ta'utu irra jiraata kan isaan biraan waa'ee life style waan kaaste qabda. Jireenya luxury yookiin immoo warri qabeenya guddaa qaban jireenya akkasii jiraachuu waan qaban namatti fakkaata. Fakkeenyaaf amma haala nyaata kee sirreessi yoo jetteen qarshiin qabu eessaa fideen sirreessa. Ispoortii hojjedhu gaafa jettu inkoostaan lakkeen badaa jireenya mijataa kana keessa hin jiru amma jireenya ispoortiidhaaf naa mijatu keessa hin jiru. Yaada jedhu jira. Akka ogeessa fayyaa tokkotti giddu galeessatti fiddee dhimmi ispoortii dhimmi nyaataa dhimma fayyaati waan ta'eef dhuguma luxuryidha yookiin immoo qabeenya guddaa sooromuu si gaafata ispoortii hojjechuunii fi nyaata fayyaa keetiif barbaachisaa ta'e duwwaa nyaachuun. Ispoortii jechuun akka mana jiimii deemuu jechuu miti baay'ee. Mana jiimii deemuu jechuun filannoo tokko filannoo. Ispoortii jechuun lafa taaksiidhaan deemtu ganamaan kaatee miilaan deemuu jechuudha ispoortii jechuun. Ispoortii jechuun ganamaa hirribaa kaatee qarshii 5 yookiin 10 wadaroo wayii bittee utaaluu jechuudha. Ispoortii jechuun otoo qarshii tokko hin baasiin
pushaappii puulaappii hojjechuu jechuudha. Mana kee keessatti manni kee meetira lamaan yoo ta'e dhibba yoo ta'e that's enough. Ispoortii jechuun hojii sa'aatii lamatti galta yoo ta'e taaksii sa'aatii 1:45 irratti yaabbatta yoo ta'e isa sana dhiistee sa'aatii 1:15 irratti mana keetii kaatee miilaan bakka hojii kee deemuu jechuudha. Omaa waan leegjarii waliin wal qabatu hin qabu ispoortii jechuun waan baay'ee salphaa namni kamiyyuu hojjechuu danda'udha ispoortii jechuun. Kan biraa immoo nyaanni namoonni baay'een yeroo baay'ee yeroo dubbisanii maaltu gaariidha qaama keenyaaf fayyaa keenyaaf gaafa jedhanii dubbisanii nyaatawwan faranjii hin beekamne baay'ee isaaniiti kan isaan dubbisan. Google irraa gaafa dubbisan yookiin viidiyoo gaafa ilaalan. Nyaanni suni achirratti kan arganii fi qorannoon sun biyya nyaanni sun koomanii ta'e keessatti waan dalagamuufi. Malee waa'ee namni Raashiyaa tokko yookiin saayintistiin Raashiyaa tokko waa'ee asheeta shumburaa nyaachuu koomentii gochuu dhiisuu danda'a, barreessuu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo waa'ee shiroo nyaachuu shiroon hin jiru Raashiyaa soo jiraachuu danda'an hin beeku. Namni fayyaa hin sodaata baay'ee jala murtee waan hunda konfidensiidhaanii kana jettee naasoftu jiraachuu dhiisuu danda'a kan hin jedhuufi. Maaliif nothing is like impossible in medicine jedhama. So yoo jiraate hin beeknu garuu shiroo waan Raashiyaa jiru natti fakkaatu waa'ee shiroo sii barreessuu hin danda'u. Saayintistiin Raashiyaa, saayintistiin biyya Ingilaandii tokko, biyya Ameerikaa tokko. Amma Ameerikaallee namni biyya kanaa baay'een achi jira waan ta'eef shiroo hin jira. So naannuma keetti kan argamu nyaatuma yeroo tokko namoonni jireenya leegjarii jiraatan iyyuu tuffatanii isaanuma seeraan nyaachuu akkamitti immoo nyaanna kan jedhudha. Akkamitti nyaanna gaafa jedhamu amma biyya keenyaatti nyaanni yoo si dhiyaate haga qoftutti nyaatta. Kalchariin biyya kanaa guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 nyaatamaa haga qoftutti nyaatta. Garuu namni haga baay'ee quufutti miti kan nyaachuu qabu. Poorshinii isa barbaachisu nagaa jedhee nyaatu yaadu wayiita kan nyaachuu qabu malee mana cidhaafaa deemtee yeroo itti buffeen ka'u argitee beektaa nyaata yeroo kaasu namni argadhe jedhee namni kan kaasu baay'ee namni isa miti buffeen achi dhiyaatan suni filannoodhaaf kan dhiyaate malee hunda isaarraa iyyuu ka'uu qaba jedhamee miti. Dirqama hunda isaarraa iyyuu ka'uu qaba jedhamee miti. Yaadda'a namni lagganaa otoo achi biran ga'iin otoo asitti jalaa saaniin jalaa guutee yaadda'a. Isaaf isa namaalan godhafaa jedha. Otoo saayinii biraafatti kenne. That's not right. Jechuun amma akkasitti miti nyaanni nyaatamuu kan qabu. Namni nyaata jaallatu nyaata afford godhu keessaa filateeti kan nyaachuu qabu. So nyaanni naannoo keenyatti argaman baay'een isaanii raafuun biyya keenyatti iddoon itti guddadhetti raafuu akkamitti yaadu beektaa raafuun bakka nama baay'ee hiyyeessateetu raafuu nyaata. So otoo keessummaan dhufeeyyuu raafuu namaa dhiyeessite aadaa keenyatti dhalootti darba malee sanyii warra raafuu naa dhiyeessite jedhu waggaa 100 booddee yookiin namni wal gaafa wal arrabsanii sanyii keessummaadha waxii raafuu nyaatte kennite fa'aa waliin jedhu. Kun sirrii miti raafuun faayidaa baay'ee qaba. Yeroo tokko foon waaddii nyaachuu caalaa raafuu otoo nyaatanii, timaatimii otoo nyaatanii, dinnicha otoo nyaatanii foon waaddii nyaachuu caalaa faayidaa baay'ee qaba. So namni garuu biyya keenya keessatti bakka nama foon iddoo wayii geessitee otoo waxii missiraa fa'aa affeerte yookiin timaatimii fi waan ta'e walitti murtee fa'aa laattee fi baay'ee masi jibbaa akka waan nama sana tuffatteetti kan yaadu kun sirrii miti. Maayyuu nyaatawwan saniif fayyaa keenyaaf faayidaa baay'ee kan qaban yookaan mana foonitti agaggorsiistu otoo mana kuduraaf muduraanitti gurguramu wayii geessite isa nyaatanii qaama isaaniif faayidaa kan qabu isadha. Garuu namni keenya akkasitti miti kan yaadu. So inumaayyuu leegjarii wajjin kan wal qabatu fayyaa keenyaaf sirrii miti. Nyaanniwwan sammuu keenya keessatti nyaata leegjariiti jennu fayyaa keenyaaf gaarii miti baay'een isaanii. So inumaayyuu nyaatawwan hiyyeessaati fayyaa keenya jechuun nyaatawwan hiyyeessaa kan inni jedhu sammuu keenya keessatti nyaata hiyyeessaati jennee kan yaannudha. Qaama keenyaaf faayidaa baay'ee kan qaban. Wantoota nuun amma fayyadamuu barbaannu jaallannu gaafa keessumaa mana keenya dhufes dhiyeessuu kan nuyi jaallannu wanta bor dooktariin nu dhowwuudha baay'eensa. Dooktariin amma rakkoo fayyaa wajjin wal qabatee gaafa mana yaalaa deemamu
cooman baay'isinii zayitan baay'isinii kanan baay'isinii kan inni jedhu warroota nuyi akka leejariitti lakkoofnudha baay'een isaanii. Kanaafuutu doktariin nun dhoowwin ofii keenya of dhoowwuutu gaariidha. Sochii qaamaa wajjiniinis wal qabatee taaksiidhaan namni deemu tokko akka rakkinaatti waan lakkaa'amuuf hiriiree nan dadhaba jedhee waan yaaduu fi wakii godhee deemu caalaa dhaabbatee taaksii eeggachuutu salphataaf. Gaafa waaqayyo gargaareenii konkolaataa gaafa bitatu immoo sochii gochuun qabadee yaada. So utuu gochuu danda'u dhiisee gaafa gochuu hin dandeenye immoo gaafa konkolaataa argatu immoo sochii gochuudhaaf hawwa. Wal bira darbineerra. So anis ofii kootii rakkina akkasii waan qabu fedhee naasaa. So doktariin guyyaatti egaa waa'een fayyaa kun namoonni si bira dhufanii tajaajila gaarii argatanii yeroo itti gammaddus yeroo itti gadditu baay'ees qabda. Yeroo itti baay'ee gammadde yeroo itti yaadattu itti toleera baay'ee kan jireenya koo keessatti kan jettu jira. Baay'eetu jiru. Baay'ee jira. Yeroo itti gammade baay'ee jira. Meedikaal iskoolii tokkoffaa guyyaan itti eebbifameedha. Yeroo itti guyyaan itti meedikaal iskooliidhaa giraajuweet godhee yoomiyyuu hin dagadhu. Jechuun ispeeshaalii gammachuu abbaa koo, gammachuu haadha koo, gammachuu firoottan koo gaafa biyya galuu akkuma I think ammayyuu cidha kan yeroo baay'ee cidha koo jedhee neegnee fi eebbi koo akkuma cidhaatti kan mana keenyarraa kiiloomeetira baay'ee miilaan dhufaniiti kan na eegani. Iddoo yeroo nan dhufu bakka dhufe jedhanii alaalatti na eeganii. So sirbaan na marsanii sirbaa yaa'u sirba hin jaallanna dhaqneeti manatti kan akkasumatti kan baay'ee haala ho'aa ta'een kan kabajame eebbi koo. So guyyaan itti eebbifame guyyaadhuma sana nama biyyi kee manni kee dhiyoo ta'uu Finfinneetti kan gaarii ta'e ganama eebbifame sa'aatii booddeedha sagantaan guyyuma sana ho'aadhuma ta'eeti jechuudha. So guyyaa sana baay'een yaadadha. Kan biraa ammoo guyyoonni baay'een jiru. Jechuun fayyaa yoo barattu waan ati argattu koo gammachuudhuma sammuu keetiiti malee waan biraa hin jiru yaa'u. Kana namni hundiyyuu amma ispeeshaalii amma immoo miidiyaa irratti ishuu ho'aa waan ta'eef namni hundiyyuu hin beeka jedheeti kan hin yaadu. Yeroo tokko otoo ati hin eegin namoonni abdii kuttee against saayinsii namoonni ta'an jiru. Saayinsiin bakka dhumeera gaafa jettu gaafa bakka waan sana diiganii itti fayyantu jira. Especially internii faa ta'ee kutaa ICU daa'immanii keessa yeroo inni ramadamee jirutti mucaan wayii jira. I think maqaa mucaa sanaayyuu maqaa keetiin moggaasne naan jedhan yeroo maatiin ergasii. Ani interniidha yeroo sanatti. Internii jechuun under supervisionii dalagda. Garuu yeroo baay'ee kontaaktii bishantii wajjin waan qabduu fi maatiin akka ati hakimii waannaan nama sanaa si ta'etti kan isaan yaadan. So halkanis isaan waliin I don't know why halkanis baay'ee namarra hin jarri umriin isaanii waggaa I think abbaa warraa gara waggaa 50 ati warraa gara waggaa 39 faa turan yeroo sanatti. So mucaa isaanii jalqabaatti kan isaan argatanii kana booddee carraan daa'ima biraa argachuu isaanii baay'ee xiqqaadha. Waggaa dheeraa booddeedha bakka kan daa'ima sana argatanii daa'imtu sun iyyuu rakkoo keessa jalaa galtee hagan danda'u baay'ee gargaaraa ture. Booddee gaafa mucaan sun fayyee hospitaala keessaa discharge ta'uu baasnu akkan itti gammade yoomiyyuu hin irraanfadhu. Lammataa ammoo iddoo nan immoo hojjechaa jiru infertility centeridha hospitaala Phaawulos keessa. Infertility center namoota dhala dhaban iddoo itti yaalamanidha. So namoonni dhala dhabanii gaafa community keessatti rakkoo irra qaqqabu beekta. So namoonni baay'een dhala dhabanii waggaa 15 waggaa 10 jireenya irraa abdii kutanii community keessaa ba'anii maatiidhaan ol dhabanii maal jedhanii rakkatan gaafa isaan ilmoo argatanii gaafa rizaaltii itti himtu. Rizaaltii ilaaltee amma ulfataatanitti baga gammadde gaafa jettuun gammachuun isaan agarsiisanii oh my god inni immoo adduma bakka
namoonni dhala dhabanii yeroo dheeraa turan miinsi isaan ittiin dhala argachuu danda'antu jira jechuudha. Maaliif yaalii garaagaraa qaba dhala dhabuun waan yaalamuudha. So yaalii baay'eetu jira. Seentarii keenya keessatti yaalii IVF jedhamu jira. IVF jechuun abbaa warraas haa ta'u haati warraa yoo rakkoo qabaatanii sababa rakkoo sanaatii fi sanyiin kormaa abbaa warraa hanqaaquu haadha warraa argachuu yoo hin dandeenye laaboraatoorii keessatti akka argatu goota. Akka wal argan laaboraatoorii keessatti. Simple example ujummoon foolooppiyaan tiyuub kan jedhamu jira miti kan ittiin gadaamessaa fi iddoo itti hanqaaquun oomishamu wal qunnamsiisu. So inni yoo cufaa ta'e sababa infekshinii garaagaraatiin TB maalii waan kanaan yoo cufaa ta'e dhalan argatan maaliif jennaan ujummoon sun cufameera already karaa itti wal arguun qabu. TB'n immoo biyya keenya keessatti baay'ee yeroo tokko infekshinii baay'ee uummata keenya dararaa turedha. So maal gootaa kan abbaa warraa sanyii kormaa isaa hin kennaa laaboraatoorii keessa keenya hanqaaquu haadha warraa qorichaan guddisnee jara lamaa walitti finna. Laaboraatoorii keessatti walitti fiddee miicireen akka uumamu goota. Miicireen laaboraatoorii keessatti uumama. Miicireen laaboraatoorii keessatti uumame keessatti saayinsii dhagaa akkanatti na laaliin. Baay'ee sireesii taatee na laalta. Waan hin dhagee hin beekne waan ta'eef waan saayinsii kun nama ajaa'iba baay'ee waan ta'eef. Eeyyee dhugaadha. Walitti fiddee miiciree uumtaa daa'imtuun uumama laaboraatoorii keessatti. Sanyiin kormaa kan abbaa warraa isheetii hanqaaquun kan isheetii waan addaatti dabalamu hin qabu miiciree dhumatu uumama. Miiciree uumame sanii guyyaa 3 yookiin guyyaa 5 eegdee gara hanqaaquu gara gadaamessa haadha warraatti deebista. So guyyaa 15 booddee qorannaa ulfaa gootaa jechuudha. So yoo carraa qabeettii taatee waaqayyo isaan gargaaree ulfataatii isa booddee ulfataatee hundeessii jechuudha. Ilmoo argatu. Waan addaatti dabalamuu hin qabu. Laaboraatoorii keessatti kan uumamuu fi miicireen ujummoon ishee cufaa waan ta'eef. Kan abbaa warraas rakkoon jiraachuu danda'a. Yeroo tokko tokko sababa dhibee garaagaraatiin sanyiin kormaa dhiiraa gara alaatti gad ba'uu dhiisuu danda'a. Infekshinii qabaatee waan biraatiin. So yeroo sana immoo maal goonaa opereeshinii salphaa goonee iddootti sanyiin kormaa uumamu irraa saampilii fudhannee hanqaaquu haadha warraas guddisnee fudhannee jara lamaan laaboraatoorii keessatti walitti finnee gara gadaamessa haadha warraatti akka darbu gochuun hin danda'ama. Akkasitti sulfaa'uu dandeessi. So jarri kun waggaa meeqa booddee rakkatanii yoo ilmoo argatanii gammachuun isaan agarsiisan yeroo ilmoo argatan caalaa yeroo itti ulfa ta'uu isaanii ta'uu ishee gaafa itti himtu waan kun milkaa'uu isaa gaafa itti himtu gammachuun isaan agarsiisanii warra dhukkubsatanii fayyan caala. Inni kun hagam akka isaan koomunitii keessatti dararamaa turan. Namni keenya koo wal fuutee biyya kana keessatti namoonni wal fuudhanii ji'a 2 booddee hin qabannee hagamma hin qabanneedha. Baay'ee si rakkisa. Biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti akkanatti nama hin gaafatamu normaalii. Namni fuuteettaayyuu jedhanii si hin gaafatani baay'ee. Lekka biyyoota akka Neezerlaandii fa'aa keessatti isaan sababa kana jedhaniif qabu. Namoonni yoo natti himan biyya Neezerlaandii hin deemne garuu namoonni achi jiraatan baay'ee yeroo natti himanii namaan fuuteettaayii jettee hin gaafattu. Leeta loon ilmoo godhatteettaa jettee gaafachuu miti. Waan pireesharii wayii nama sanarratti uumtu. Asitti garuu hunduu si gaafata waan ta'eef wal fuuteeyyuu ji'a 6 turraan isheen immoo kiniinii ofitti harti nulfooftu fa'aa jedhu lakki firoottan abbaa warraa iloluu maal jedhu rakkoon eenyuyyuu akka ta'e hin beekamu bara kan ishee haa ta'u kan abbaa warraa ta'u. Maalumaaf iyyuu gaaffii kee haala kanaan ilmoo argachuu hin danda'u jira yaaliinsa. Baay'ee namatti tola. Maaf gama kanaanis namoonni nu ilaalan actually nama waggaa dheeraadhaaf dhala dhabee sabooddee dhala argate wayii episoodii tokko hojjennee beekna kanaan dura. Akkuma jettee hawaasa irratti rakkina isaanirra ga'u akkamitti akka sarvaayivii godhanii namoonni hundumtuu straaglii mataa isaatii qaqqabaata. Kun immoo haadholii baay'ee yookiin immoo haadha manoota baay'ee biratti immoo gaaffii kan ta'u. Tarii waanuma tammaa haasofte kanayyuu odeeffannoo isaa kan hin qabne jiraachuu danda'u. Garuu dhala kan barbaadan. So ishuu bareedaa kaastee rakkattee beektaa doktar? Financially.
Maatii maree koornarii namoonni baay'een akka nu hordofaa jirtan akka nu ilaalaa jirtanii argaa jirra galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Haa ta'u malee garuu akkuma asirratti argitanii namoonni baay'een kan isaan nu ilaalan ituu subscribing godhin akka inni ta'e analyticsiin YouTube nutti himeera nu yaadachiiseera. Kanaafiyyuu kan nuyi isin afeerru lakkoofsa haga kana walirraa fagaatu xiqqoo akka walitti fiddan afeerraa isinii dhiyeessuudhaaf. Yeroo ilaaltan akka subscribe gootan mirkaneeffachuu namoonni kan biraanis akka subscribe godhaniif afeera. Gama kanaanis nu gargaaruu dandeessu waan ta'eef subscribe waan gootaniif galatooma. Akkuma isin jedhee akka maatii akkamii keessatti guddadhe maatii nama biraaf hin taane ofiif hin hanqanne wayi. Giddugaleessi xiqqoo ol kaasuu danda'a leevilii isaanii. Garuu giddugaleessa gaafa jettu biyya kanatti xiqqoo sadarkaa itti maatiin keenya. Naagaleera. Tokkoffaa ilma tokkicha isaan qaban yeroo sanatti waan rakkisu waan ta'e akkan affordii akkan waan ittiin baradhu waan ittiin jiraadhu dhabanii yeroon immoo yuunivarsiitii galetti akka carraa barumsi meedisinii ekstiraa waan addaa baay'een barbaadu. Otoo kompiitara qabaachuu baatte print gochaa dubbistee kitaaba laayibrarii seentee dubbista. Akka barataa injiinaringii yookaan arkitektii kompiitaraan waan garaagaraa meeshaa fa'aa bittuu fa'aa isin barbaachisu. Kan biraa uffata keetii maalii keetii malee waan addaa meedisiniin baasii baay'een barbaadu. Lammataa maatii kiyya qofa immoo otoo hin taane eessumni koofaa jira waan ta'eef waan yeroo tokko ana maaf nattafa jettu jira miti. Maaliifan kompiitara duriitiin baradha kompiitara biraa naa jijjiiraa fa'aa gaafa hin jedhu inni naa jijjiira ture. Isuma dhugaa akkuma isin jedhe homaa waan addaa nama qabeenya wanti ni qabu miti maatiin koo garuu almost yeroon itti waa dhabee rakkadhe yaadadhu. Almost tasuma hagammaa waan yaadadhu. Jechuun otoo nani konkolaataa BMW ofuu qabu otoo hin jedhee rakkadhe jechuudha. Akkasitti yaadu jechuudha. Fedhii ekstiraa ta'e hin qabu waan ta'eef. Fedhii ekstiraa ta'e waan ani hin qabaannee fi fedhii kootiif garuu waan ani barbaaduuf rakkadhe hin beeku. So ati gara caalu sooshaal miidiyaa irratti kan itti nama baay'ee wal beektu namni baay'eenis kan si beeku. Sooshaal miidiyaanii fi ogummaan kee akkamittiin walii wajjin deemsista? Akkuma tokkoffaa laayif staayiliin kee baay'ee salphistee jiraachuu barbaadda. Gam tokkoon immoo dooktara maqaan jedhamu guddaadha. Fookasii guddaas barbaaduu danda'a ogummaan keessanii. Akkamittiin gama kanaan immoo sooshaal miidiyaa irratti naahom isa shubbisu, naahom qoosuu, naahom taphatu immoo argina. Akkamittiin walitti araarsita? Ani kan yaadu I think extra responsibility naa laateera jedheeti kan yaadu. Jechuun hagan hospitaala keessatti hojjechuu qabu caalaa responsibility biraa natti kenneera. Sooshaal miidiyaa irratti aktiivii ta'uun koo kuni hospitaala keessatti responsibility biraa natti kenneera jedhee yaada. Tokkoffaa fakkeenyaaf otoo namni anaan paaralelii ta'e tokko hakimiin akka koo tokko torbeetti guyyaa 2 barfatee dhufee fi ani torbeetti guyyaa 2 barfadhee dhufee namoonni kontirool nu godhanii nama guyyaa 2 barfate sanaa fi ana walqixa laala jedhee yaadu. Ana maal jedhaa inni immoo baay'ee iddoon kennu bakka maalidhaa sooshaal miidiyaa isaarra oolaa bakka biraa deemaa yoom garagalee hospitaala laalafaa jechuu danda'a. Waan sun akkan uumamnee fi haga danda'ametti hojii responsibility naaf laatame caalaa dalagaa oola jedheeti kan yaadu. Kanaaf haga ammaa kompilaantiin kamiyyuu natti dhiyaateen beeku hospitaala keenyarra. Bakka nu hojjedhurraa namoonni barsiisonni koo maalii isaan kompileen hin godhani. Maaliif jennaan bakka hojii kootti argamee seeraan hojii koo dalaga waan ta'eef. Extra responsibilitiin siin jedhee inni tokko isa namatti hime kana. Inni lammataa immoo yeroo tokko namoonni iyyuu si beeku. Keessaayyuu hospitaala Phaawulos koominitiin keenya baay'eedha. Koominitiin keenya baay'ee waan ta'anii fi nama 5 keessaa namni tokko si beekuu danda'a. Narsoonni biraa, hakimoonni biraa fa'aa
moobaayilii hospitaala keessa ta'anii otoo peeshantiin jiruu fa'aa fayyadaman rakkoon qabu ani fayyadamnaan garuu gurbaan kun asittis moobaayilii irra oola jechuudha afaasiin jechuu danda'a waan ta'eef sirriitti of eegdee hojii kee akka dalagdu si godha na gargaareera. Lammataa namaafis gaariidha jedhee kan yaadu. Sooshaal miidiyaa. Namni akkamitti yaada namaafis jechuun namoota na biratti hospitaala keenya dhufanii na arganiif gaariidha. Akkamitti yaadda beektaa hospitaala wayii deemtee eenyatti hospitaala deemtee beektaa miti hospitaala nama tokko wayii hin beekne wayii. Hospitaala san keessaa garuu nama ijaan beektu wayii narsii qulqulleessituu nama waardiyyaa dooktar eenyuyyuu haa ta'u nama beektu wayii qabda taanaanii reliifiin sitti dhaga'amu yeroo sana barta. So namoonni hospitaala dhufanii bakka garaagaraatii dhufanii nama beekan wayii yoo arganii akkuma nama fira isaanii argetti kan isaan yaadan. Dooktar as jirtaa bagansii argisiin jedhu reliifiin wayii itti dhaga'ama. Dura kan isaan baay'ee cinqamaa turanii egaa namni keenya isas jira mucaan beekni kun isas jira waan jedhanii fi mana yaalaa deemtee nama beektu argachuun reliifii guddaa sii laata. So namootaa fi namoonni amma gaafa maallaan jedhu hiriyoonni koo warri meedisinii keessa hin jirre jechuudha. Akkamitti si amananii si biratti yaalamu otoo ragadduu faasii arguu naan jedhu. Ani numaayyuu moor mucaa ragaddu kana biratti yaalamnu otoo hin taane moor ana bira dhufuudhaaf nama beekan bira dhufuudhaaf nama beekan biratti gaafa laalamanii yeroo tokko namni koo hin shakkafaadha miti. Shakkii sana akka hin qabaanne nama beekan wayii biratti akka ta'e akkasitti kan isaan yaadan. Hospitaala keessatti nama beektu argachuun reliifii guddaa namaaf laata waan ta'eef innumaayyuu namoonni na beekan gaafa hospitaala keessatti na arganii kolfanii waliin haasofnee taphannee akkuma miidiyaa irraa asittis bakka hin kofaltaa maal naan jedhanii dooktarii nyaara guurufaadha kan isaan eeganii. Ani smoothly naa deemeera jedhee kan hin yaadu. Rakkoodha kan hin jedhee yaadu. Rakkoodha jedhee kan hin yaadu. Rakkoo akkamiiti kan hin uumu ati har'a iskeejulii kutaa opereeshinii otoo qabaattee jirtu sagantaan tiiktookara wayii sagantaan maalii wayii har'a ta'e sagantaa kanarraa maal jedhee nafa itti hospitaala hafta taanaani akkas taanaan meedisinii dhiistee hospitaala keessaa baatee hojiidhuma kanatti ce'uudha kan barbaachisu. Anaaf miidiyaan hawaasaa it's an extra waan prioritiin koo ani ogummaan kiyyaa ogeessa fayyaatii hakimaa gara fuulduraatti immoo waan garaagaraa baradhee kana caalaa update of gochuudha kan hin barbaadu. So prioritiin koo inni guddaan fayyaadha. Yaali hojiin koo isadha. Inni kun callisnee yeroo tokko faa viidiyoo guyyaa tokko waraabameen faa ji'a tokko post goota. Cidha tokko irratti viidiyoo koo namoonni lallalanii uffata biraan qabduu faasiin jedhu jechuun guyyuma tokko cidha mudatee beeka waan akkasii. Guyyaa tokko waraabamee har'a post gootaa viidiyoo biraa boru post gootaa viidiyoo biraa torbee booddee post gootaa uffatuma wal fakkaataan gaafa si arganii maal uffata biraan qabduu faasiin jedhu. Ati guyyaa tokko waraabdee viidiyoon sun iyyuu viidiyoo daqiiqaa 4 faadha daqiiqaa 3 faadha. Isuma kukkuttee gaa yeroo biraa post goota. Namni akkamitti yaadaa guyyaa san hundaa deemtee of waraabdee viidiyoo sakandii 30 sana deemtee of waraabdee waan yeroo dhabde yeroo addaa qabaatte invest waan gochaa itti fakkaata. So prioritiin koo hospitaalaa hojiidha. Achi keessatti baacuu qoosuun hin jiru. Lubbuu namaatii jireenya namaatii achi baanaan garuu laayifiin koo inni kuni akkuma nama kaanii akkuma nama koomintii keessa jiraatu wayii waan na gammachiisudha kan hin dalagu. Kanaaf waan addaan responsibilitii addaan itti kenne inumaa jedheen eega. Saayidii gaariirra hubatte jedhee yaada maaliifi poostii gochuu namni karanni yaaduu fi bakki tammatti ilaalte garagara. Ittumaayyuu ogummaa koo irratti akkan jabaadhuuf akkan itti gaafatamummaa dabalataa ofirratti fudhadhuuf na fayyade jechuun keena ilaalcha gaarii natti fakkaata. Maaliifi namoonni sooshaal miidiyaa irratti beekan yeroo iddoo hojii kee yeroo dhufanii approachii hiriyummaa friendshippii akka isaan fiilii godhanii gargaaraan jedhee yaada. Dhumarratti waan jechuu barbaaddu qabdaa saba kanaan saba sooshaal miidiyaa irratti hordofuuni. Egaa kan inni jechuu barbaadu komentii
yeroo dheeraaf naa kenname tokko ture. Maalii fi ogummaa baratteen amma fakkeenyaa fi ani seentarii dhala dhabuu kana keessa ergan galee almost waggaa 2 guutuu fi so infertility irratti waa'ee yaalii IVF fi waa'ee IUI yaaliiwwan jedhaman yeroo tokko immoo jarri yoo isheen yookaan inni sababa umuriitiin sababa garaagaraatiin ilmoo argachuu hin dandeenye doonarii kan jedhamu jira yaalii kana irratti fi kan biraa irratti yaaliiwwan kan biraa kanan beeku irratti fayyaa irratti maaliif hin barsiisne naan jedhu namoonni. Communication skillii gaariin qaba jedhee yaada. Maaliif hin barsiisne maaliif qoosaa qofa ta'a tapha qofa ta'a akkaawuntiin kee amma foloorii gaarii qabda waan namoonni naan jedhan jiru. So I think consider gochuun qaba waan kana jedhee kan yaadu. So very soon akkaawuntii koosaa kan Dr. Nawam jedhee TikTok irratti banee tokko jira. Maybe akkaawuntii biraa yoo ta'e malee akkaawuntii nama biraa irratti yoo ta'e malee akkaawuntii kiyya irratti kana booddee sirbi kun maaliin kun hafee inni kun hafee komentii namaa fudhachuun qabaa. So otoon barsiisee nama tokko yoo hin fayyade barumsicha barsiisee nama tokkoyyuu hin fayyade innuu faayidaa guddaa qaba jedhee nama tokkoyyuu atiyyuu amma nama miidiyaa taate yaaliin IVF jedhamu kun akka jiru iyyuu hin beektu. So komunitii biraa immoo yaadisoo waan kanarratti barsiisuudha kan hin barbaada. Sumaan asirratti waadaa galuu barbaada. Nam barsiisa dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti barsiisuudha kan inni barbaadu. Kan biraa immoo miidiyaa hawaasaa piraayoritii namoonni godhatan jiru. Galiin irraa hin argama. Haala seeraan fayyadamnaan miidiyaan hawaasaa galiin irraa argamuu danda'a. Waan baay'ee fayyadamuu dandeessa. Namootaan beekamuu dandeessa. At the same time garuu maal godheeni kan hin beekamu jechuu qabda. Borga nama ilmi kee si gaafata, ijoolleen kee si gaafatu, koominitiin si gaafata. Beekamummaa qofti jireenya hin ta'u. Akkamiin hin beekama kan jedhu barbaachisaadha. Nama miitee beekamta taanaan, nama arrabsitee beekamta taanaan, saba arrabsitee beekamta taanaanii waan kabaja maatii keetti, saba keetti namootaatti bu'u gootee beekamta taanaanii borga nama jireenya kee miidhuu danda'a. Akkanatti ittiin fufu borga. TikTokiin waggaa 5 dura hin turre. Amma immoo jiraachuu dhiisuus danda'a. Kana booddee jiraatus haala biraatiin jiraachuu danda'a. Pilaatfoormiin biraa dhufuu danda'a. Haga danda'ametti namni miidiyaa hawaasaa yoo waan godhan irratti baay'ee fookasii godhanii especially waan kabaja wajjin wal qabatu dalaganii kan jedhudha. Biraa barattoonni keenya elementarii baratan, haayiskuulii baratanii amma barumsi baay'ee dagatamaa dhufeera. I do personally believe ol galteellee ol deebitee yoo mana teessee namni barachuu qaba jedhanii kan yaadu. Waan compromise hin taane. Yoon sittiin dheeressine fakkeenya gabaabduu wayin sitti himaa. Amma fakkeenyaaf ragaduun kuni it's not big deal totally. Baadiyyaa as kiiloomeetira 20 sabbata dabartee community keessa deemtee namni kamiyyuu ragada. It's not a big deal. Yookaan immoo TikTok irratti namoonni ragadan geeroogiraafii garaagaraa dalagan baay'ee jiru. Maaliif namoonni ragadaan beekame dooktarii waan hin ta'eef. Dooktarii ragadu waan ta'eef malee if like I were someone so nama biraawii nama biraa ta'ee nama ordinarii wayii ammas ordinarii dha garuu ordinarii gaafas siin jedhu lafaa ka'ee nama ragadu yoo ta'u ta'e okay birqii miti raganni maaliif birqii ta'e inni kan koo waan hin dooktarii ta'e ragadeef so barumsi cinaa kanatti jiraachuunsaa vaaluu wayii aarnaa godheeraa jechuudha waan biraa miti malee namni qoosuu namni sirbuu guuteerra TikTok irratti barumsi nama ol deebitee yoo teesse hojii dhabdee namni barachuu qaba. Maybe waggaa muraasa booddee hin barattu taanaan nama wajjin communicate gochuu dhiisuu dandeessa. Nama walii galuu dhiisuu dandeessa. Teknoolojii fayyadamuu dhiisuu dandeessa. Jireenya teknoolojiidha amma moobaayilii smaartifoonii kana waan meeqa koomaandii kennaa kan oollu miti. So gara fuulduraatti rakkoo jiraachuu dhiisuu iyyuu dandeessa hin barattu taana. Qarshii waan qabduuf qofa hin jiraattu. Beekumsa beekama waan taateef qofa hin jiraattu gara fuulduraatti. Namni barachuu qaba, sirriitti abdeet of gochuu qaba.
hin barattu taanaan kooppi gochuu dhiisuu dandeessa. Addunyaa dhufaa jiru kana waliin kooppi gochuu dhiisuu dandeessa. So priority kennaa warree iskuulii baratan warree elementarii baratan miidiyaa hawaasaa ilaalanii barumsi maal fayyadaa biizinasii eegalee akkana godhe biizinasii yaaduun gaariidha garuu barachaa biizinasii yaaduudha malee hin barattu taanaan jireenyi baay'ee gara fuulduraatti ulfaataa ta'uu danda'a. Isa ergaanan dabarsuu barbaadu. Thank you. Yeroo kan biraa walitti deebina deeman abdaddaa saduree biraatiin galatoom. Definitely walitti deebina galatoomii namoonni nu ilaalaa jirtanis guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Poodkaastii kanan personaalii baay'een jaalladha. Maree Koorner sirriitti daawwadhaa. Subscribe godhaa fi waan gaggaariitu irratti darbaa jira. Ani yeroo isaan eegalan kan hin subscribe godhe. Sagantaa kee baay'een jaalladha. Asumaan sitti himuun barbaada. Galatoomii. Ulfaadhoo. Anis dhugaa dubbachuuf baay'ee kolfeera na bashannansiisteetta. Hunda caalaa immoo waan baay'ee na barsiisteetta baradheera. Daawwattoonni keenyas akka waan baay'ee irraa baratan abdii guddaan qaba. Namoonni akka keetii jenereeshinii kana keessa waan jiraniif baay'ee nan gammadaa. Namoonni akka keetii baay'eenis immoo waan jiraniif amma danda'amaa ta'etti gara Maree Koorneriitti finnee hawaasa keenya akka ittiin tajaajilu abdii guddaan qaba. Daawwattoota Maree Koornerii torban kanaa akkasin jaallattan akkasin irraa baratan abdii guddaa qabna. Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Subscribe gochuus hin dagatinaa. Torbanii keessummaa kan biraadhaan walitti deebinaa. Yeroo gaarii.